jira aadaa Oromoo keessatti arrabsoo waan jedhamu. Arrabsoo jechuun aadaa Oromoo keessatti beekamaadha. Yeroo durbi dhuftee durba fudhatee gara mana isaatiitti galu arrabsoon jedhamu tokko jira. Isaan isin dhageessisaa jechuudha amma aadaa Oromoo keessatti. Agadaa baala shuuture intalloo karaatti deessee adamoo mucaa baature. Amma ammoo deessee jechuudha. Yeroo dhiirri gara mana isheetii ishee fudhachuu deemu immoo kana jedhamaa jechuudha. Akaakitti muka jallaa maakasseessa yaabaluu mallachitti luka jallaa jechuudhaan arrabsoo kana beeksisa jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti waan beekamaadha. Galatoomaa. Keena garee uumamni kee addaa narraan fagaate. Isaa jechuudha amma aadaa Oromoo keessatti. Agadaa baala shuuture intalloo karaatti deessee adamoo mucaa baature. Luka jallaa maakasseessa yaabaluu mallachitti luka jallaa jechuudhaan arrabsoo kana beeksisa jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti waan beekamaadha. Amma ammoo deessee jechuudha. Yeroo dhiirri gara mana isheetii ishee fudhachuu deemu immoo kana jedhamaa jechuudha. Akaakitti amma kan isin dhageessisu jira aadaa Oromoo keessatti arrabsoo waan jedhamu. Arrabsoo jechuun aadaa Oromoo keessatti beekamaadha. Yeroo durbi dhuftee durba fudhatee gara mana isaatiitti galu arrabsoon jedhamu tokko jira. Isaan isin dhageessisu.